ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoota akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa waan jedhamu hin jiru. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti. Ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hooggana kafaa'oo teemi akkanayyuu Jawaar. Yaa uummata kiyya saba jaalatamaa saba kabajamaa saba amanamaa. Baga Rabbiin umrii nu dheeressee wal nu agarsiise hundumtuu ashama. Isinin jecha ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga Rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee har'a bakka na argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakka na argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafiin tiyyata takkatti ummataaf sidhaamsa qaba isin warra achirraatiifillee yoo ariifillee. Artistoonni ija ummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii ummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetta takka gaafiin tiyya tana isin suuta achitti itti gad deebi'aa. Jawaar kubbaa bute lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara abiyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kun Jawaarii kaleeti gaafsan kaa'e jettuun kaa uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoo ta'e na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaati jara kana masaayitanii walitti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fite Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma
ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba. Namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabdaarutti gadi deemtan hojii akka kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaamu keessa socho'a. Gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a eegalu sana godhe eegalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamuun jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuu hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusuu tokko gabbuusuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromootiin, maqaa Oromiyaatiin, maqaa bilisummaatiin, maqaa walabummaatiin. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuu fi malee akka nama ol ba'angootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbalarra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi kusaa? Sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuun hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii teessan san. Tun achumarratti wayitii ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti. Ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hoogganaa ammaaf jabaa. Akkanuma akkanaa miti. Hoogganaa kafaa'oo teemi. Akkanayyuu Jawaar. Mootummaa jigsuu mitii ka jedhu jira. Kamitti gorrame. Kanaaf adda bahuun rakkisaan ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiyyi akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee
duukaanlee waa turanii jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kana irratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beeknaa akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti ukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu al tokko tokko nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti walitti qabnee jimlaa utuu abaabru asimmoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna? Wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoon maaf dabala? Inni kabira har'a si faana haasawaa jira. Gaafiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cirsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo Ofeeko faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qaba. Yoo Ofeekoodha ta'e Ofeekoon tarsiimoo siyaasaa qabaa, sagantaa qabaa, sagantaa sana irratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaarii fi Ofeekoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo akkasiis ta'ee Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jiraa waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jirru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waama xiqqoo ta'een ka'ee wacatu ta'a. Wannuma ta'ee viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan biyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaalutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee rakkoo kan barreesseen kaanee mootummaa wannanni dalagaa ture kana yoo biyya tokkotti jigsina ta'e boru nuunis nu taajjabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaafiin dhumaa ani siif qabu. Okee hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti haxaxaalee akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akka namni mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemnu ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirrii qannee deemnee kanumaadhaaf galatoom.
amma akka amma argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaadallee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Please waan namni biraallee hin gaafatu amma yaada maraa gaafatan keessa diribaan ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deddeebi'ee jira. Akkas akka hin taane gaggabaabsine namni marti akka hiree argatu haa goonuu please haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaabii hedduu waan kaaftaniif jechuudha. Umar akkuma nufirraa sodaatee bukkeen irraa kaase. Dhiiraa bishee. Waa'ee goolii isaatu isaan goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu wajjina roobuus ni hinaaftinaan jettu. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal biti. Hojii dheeraa nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteessa. Itti gaafatama ture. Sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran gosa golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoo Leadership Convention jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo fidnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosa golaan bitanii kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society, social movementiidhaan political society kennuu qabna ture. By 2020 if our one voice have barreeffama is wajji haasaa kan hojjenne bara. Yeroo dheeraa as dhufe 2007 hanga 2012 yeroo qabsoo nagaa qo'adhu kitaaba Jiishaan afaan Oromootti hiinee birrii baasanii dhufaa. Barreessuutti nama ta'u. Tasii barreessuun kaawwatu nama ta'u. Mariichiisuu irratti. Karoorri keenya sochii uummataati. Maal jedhee jee? Dirqama fuudhanii sirna wayyaanee kaasuudha. Sammota waa lama yaadne tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran walta'anii dhufanii at least aangoo akka hiratan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jira gaafas. Tokko alaa ture tokko biyya alaa ture. Kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raaffatina kuma lama tokko maaltu ture. Kuma lama saddeet maaltu ture. Murna qofa miti bara. Dubbi ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo jennee nation building project irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building project san duuban deemsanii sodaatu. Kanaaf jaarmeewota jiran keessa akka ce'umsanitti relatively opinion wayyaa. Opinion keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota daraaba keessattis fudhatama qaban jennee lammaa gara fuulduraa binna. Wanti tatteeksaa keessatti deebiin akka dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin hin jedhu. Jibba jaalala dhuunfaa irraa qabu. Allammaas gaafsan qorannoodhaan malee dhuunfaa hirummaa irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokkoon laalle kabbaa dulaan ilaalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsanitti abbaa dulaan turre wayyaa ture. Garuu nurraa fudhatan. Liitana siin qabu yeroo dheeraa waan ture taaboodha. Itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lama wali ture walbira ture experience hin kalaafte. Innis sirnicha keessa waan turee hin ta'u. Continuity sirnicha status quo tuusiisa malee face of change ta'uu hin danda'u. Qeerroon nurraa fudhatu mana nurraa fudhatu jenna taaboodha keessa. Itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiinu Mutannoo wayyaa qaba. Uummanni fudhatee jira. Statementship qaba. Cross ethnic
cimina isaa keessa dargaggeessa ta'u jabaatee hojjechuu danda'u isaa laafina isaa keessa barnoota dhabu muuxannoo dhabu ambition qualification waliin madaalee qabaachuu isaa kana callisnee waan murteessee miti nuti akka gareetti qofa osoo ta'in external experts irratti bareechifnee jira loo jennaan dhiisi oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa warri hedduun taa'aa dhabute misootatti okay maaliiti ammoo akkana fakkaatutti kana namni kun dhufnaan opiniyoofis oromoofis Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru woobus naan jettan us bar obboleettii illee naan yeroo dammaraan naannoo raawwate rabshuma haraara sittaate naan jedhan hindis Ambodo gari gargaari jira hin gale madheen waggaa tokko ol dalaga faarsee bulaallee yaale bara jedhan waan bayee mormuu yaale sambooda political party irraa fedhii qabaachaa ture okay alternative leadership jiraachuu qaba jennee jaarraa fuuletti beekte carraaqqii hedduu goone talk is cheap but we tried everything we can now so goaliini akka bayee irraa turre we tried kamera karaa nagayaa baay'eetti osoo akkas jettu karaa nagayaati osoo bakka naan jettan karaa nagayaati wayyaa karaan nagayaan dalagu Afrikaa keessa osoo jiran taankeenatti kennitanii jira kiraashina kennitanii jira hin jiru wanti isin gootan koroonaa nu kennitan miidiyaa ittiin jaarre qeerroo ittiin gurmeessine warra baankii taankii qabu lafaan geenye eenyutu meera biyyaa dhugaatu qabu eenyutu wayyaan qola ogeeyyeetti ammoo lafa geenye deegaa ture qabsoo hidhannoo malee abatan osoo jennuti loo qabsoo hidhannoo kan barbaadetti hafuuf nuti garuu haala qabatamaa biyya keenya haala qabatamaa uummata keenya erga boodaan deemoota tooftaalee barbaachisa fayyadamne waggaa afur keessatti wareegama madaalawaadhaan sirna waggaa 50 gaafii tokko malee bulcha jedhamee yaadame from the strongest party, the strongest army and the most robust economy ture irratti jijjiirama fiduuti itu market arroo warkeenya arwee ta'ee qawwee qaba oromoo qaba qawwee droonii qawwee isin faarsaa turtan sun balaa taate oromoo irra qawwee miti sirna barbaachisa arra minimum oromiyaa keessa minimum miliyoonni oromoodha qawwee miliyoona tokko qaban minimum darraatti namarraa dhorkuu dandeenye giddaa ayyaanatti waa takka dhorkuu dandeenye so let's not fetishize guns qawwee qabattee ifi yoo dhukaaftee fi ofirraa dhukaaftee garagara qawwee fi dhukaasuu jira wani waggaa lamaan kana kuusaa jee waa meeqa dhaaraa tureetis qawween wani dhukaafamu tun biyya san keessa dhaabachuu qabdiidhaan gara fuuldurallee an is not religious guns is not about religion sodaallee qabaadheeti miti akka akaakuu kiyya sodaatan kan jedhu akka biyyoon irraa waa'ee qabsoo nagaa naa ta'u boomse sodaatan kan jedhu biraa mataa godhuufi dasma ta'e akka amma jirutti rakkoo Itoophiyaa qawween Oromos kawin di balik balik kawin nak. Baru aja baru kawin kau di batu kau tu. Sena isadi di awal kawin apa kau batin dia utaka. Orang apa kau utaka batin dia. Rakor orang di nanti mo. Tidak. Karena waktu pas coba tak dulu ni nanti itu. Orang mau garu ada lagi nama di zaman milik alam. This is fact. Karena kita misalnya mulai cuma baca itu. Kamera demokrasi Afrika keessa tidak diamuni dan diamabba. Because that's our only hope. Kenya ni zaman mau yakin dengan kena fakati. Sirna hamadu. Kibaki ti kurventi multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi ni. Taksi persati la badawalla akatu manni mukhana so gaya tadi. Karena Kenya keessa ti mana ayam orang mukti ti ayam apa Allah mati dia ayam umat amale nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kamu, kau so berani. Durat, jadi jalan bisa berani.
sochii maamaamuti. Sanboota jallaa isaanii ta'uu qabate. Jallaa sirra qabsaanis sirna dimokiraasii malti paartii dimokiraasii bidatan. Amma dimokiraasii barbaade godhaa deemaa jiru jechuudha. Biyyoonni hedduun Naajeeriyaa sirna fudhattee, Saawuz Afrikaa sirna fudhattee, dimokiraasiin dirqama. Dimokiraasiin Afrikatti hin danda'amu, reesizimii namni biraa oofudha. Ni danda'ama. Dirqamaas dabala umrii biyyaanii walitti dimokiraasiin danda'amuu danda'u. Inni garuu faawundeeshin isaa Raayilaa kan jedhamu waliin gara abbaasaa warra qabsoo dimokiraasiitiin biyya keessa guddaa hojjete keessaa abbaan kabbaa namicha abbaa kana. Dabala isaa dimokiraasii argee nagarre ilmi itti dabre. Amma ilmi haaboo amma malee dimokiraasii ijaaruu danda'eera. Intalli isaa gara fuuldura beebii dimokiraasii irratti filamuu dandeesseetu. So dimokiraasiin hin danda'amu jeena. Dimokiraasiin ulfaataadha. Garuu dimokiraasiin waan ofiini Oromoo wal bulchuu hin danda'u. Itoophiyaa guddoo hin taasisan. Demokrasi yoo jiraate wal miidhuu dhufu. Gantummaa xiqqoo kan democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna fincile ko sagala disi humna motuma hujjalan kam. Arra wal kabaju na jira ha jira male na mole to na jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farm itu kau yang bimbi kamate Ethiopia amaru lalu mati kau ujara. Yo kimbo maromfan uvali kapsulan Ethiopia o Oromia Oromo kau ujara indah diamu malah babu malagi. Amar dapat luar. Soviet US ko to ni middle para kasi karena the middle powers biyot hetu tu harkal gabade jira tese artatti umni to warana nufe abis warana amora turu indan do sintire that is done warani sa jiro ma capacity debe abadan debe gidami to chundan do amara nanu amara ke magara guddo mura samale harka sa jiran this is hard data, hard intelligence of